bane saa barbaaddan manni kun mana keessanii zanaa fataa jechuun hin dandeessanaa guyyaa san xiqqishoo haasawaa ture san yoo isin mijaa'e wallee isinii bana ammallee jechuudha. Tole. Irra nu godhi fataa jenna nu masmaan qabnu. Madaamin uumaa isin jettu sababa hiyyaa akka dalagaraan areemne. Oo maan rakkatin nu hojii keenya fidnee jirra amma hojii keenya fidnee raawwannaan hin dubbatan isaan. Kiyyamman. Uumaas akka zanaa fataa ittaniin fedhaa bar zanaa fataa jaashii jireenya keessanitti isiniifin itti banaayi. Ani cafaru. Jaalataniiti. Kamirra nu goota garuu. Shawaan isinitti bana. Shawaa okay. Isaan lamaantu beeknu hin beeknu isaan lamaan kanatu caffaraa beeka malee nu baay'ee hin dandeenyu. Akkuma beektanitti dabada. Nama afur. Nama shammalee. Shanan beeknu shan. Kunoo nu Kootu na makkuush wajjin baana kootu. Eessa jirtan? Nama afur akkamii duba namni afurii bar. Nama shan takka fooqi jirti. Okay, hojiin akkamii eessa jirtan? Dubaay jirra beelubbuu. Okay, achuma teessa immoo ijaazaa hin qabdan. Takkaa baaneen beeknu mana. Wallahi jiru. Waggaa meeqa? Oggaa shan. Oggaa sadaffaa qabne ganaa oggaa tokko keessa jirti. Bareedaadha. Achi keessatti teessanii gizii dalagattan maallaqa keessan illee seef godhuu hin dandeessan. Dhugaa rabbii hin baanu. Akkanumatti jara wajjin yoo deddeemne tasnaannaane malee gadi baane kophaa keenya midhaan hin deemu. Garuu firiidhaa miti tiktaak seenuu hin dandeessanii wanni hundinuu gaariidha. Oomtu bakka oolteef bakka bulte sin laalu isatti hojii keetiin ala. Inu kooti. Shikuna nagaa kotta beekna. Taase. Itti haase. Martuu fungee. Laakkii akkana nuun hin jedhinaa. Martuu fungoodha inni akkana isin hin jee. Ara qoyme. Hedduu babbareedda. Innaa makkuush. Har'a sa'aatii meeqa sa'aatii jaatti qabdu miti geemii? Sa'aatii 5 akka Itoophiyaa. Sa'aatii 5 akka Itoophiyaa akka Dubaay sa'a 6. Sa'a 6 jechuudha isin bira. Jechuun isin mijaa'u duba nu laaluun immoo sa'aan kuttee jirti. Ara inni jatan kan silaalee neenyu laalle. Irra bulla malee maaltu laaluu dhiisa? Kaameraan mootii kun maabiraatiidhaan nu duuba jiru. Isin duuba kaameraan jira. Kaameraa miti obboleewwan koo maabiraatiidha. Namatti kompiitara. Kaameraadha. Kaameraan isin hin lolanii? Kaameraa miti Kaameraa miti lubbuu. Kaameraa miti kunoo. maabiraatiidha. Ay, kaameraan teessanii haasa'uudhaaf rakkoo hin qabu bara. Because yoo nyaattanis yoo dhuydanis yoo haasa'utanis rakkoo hin qabu. Kaameraa yoo waa hatan badaadha malee. Dhugaa garuu immoo hin dubbatani amma as jirrutti ani garuu hojii keetiin ala dhugaa rabbii galata waaqayyoo ciqiccikii akkasii hin beekan. Yaa rabbiin bika hundattuu nama gaarii isin walaa qunnamsiisu yaa. Bika deemtanitti isinaa onni jiru isinaa argitu. Hamtu isin raaka. Amiin. Atillee. Waata kan qabdan jechuun amma isin nama 5 jettee akkamii? No barbaadu. Akkam? Ijaazaa hin jiru, silkiin hin jiru, silkiidhaan.
السلام عليكم أكم فياجرتا نجاك أبنتي هديناتي Qaadii maal qabdi kuni? Kuni abbaa manaa. Ani kaadhimaa qaba. Ana Isheen abbaa manaa qabdi. Ana Kuni singiliidha, kuni singilii. Garuu janjanaa qabu. Mistirii baasta. Isa ban janjanaa qabu. Sabinaan deela uumamuun. isin hundi keessanuu ruumii onni bikka tokko raftammoo adda adda raftan jechuun bikka takka raftan Kutaa addaa qabna ture garuu nuyi walii gallee bakka tokkotti galle. bakka tokko galtan duuba akkamitti firii taatanii haasoftan silkii Rakkoon Tokko achi ta'a tokko as ta'a. Kutaa keechan teenyu maaki? Kutaa keechan teenyu laal. Tokko akkatti kun amma viillaadhaa miti tokko karas ta'a, tokko karas ta'a, tokko karas ta'a. Hunduu akkatti mataatti shaffalatee taasisaa qorreessa. haala kana namni isin dubbifame laawudirra godhameetti haasa'umaa jechuudha haa dubartiin bargisee walitti baay'atte mana tokko keessa dubartoonni yoo bikka tokko galanii fi namni walitti bikka tokko yoo bultan nama isin bilbilusan laawudii gootaniifiti akkas jeen jechaa haasoftan jechuudha miti. Injimmoo dibboo. Sana argitee laal. Tuni asiin marfattee achi duuba dhaqxee haasa'uudha. Laawudii irraan gootu miti. Obboleetti fakkaatti. Taayibboo isin Obboleetti an kan hin jiru isin shanan kuni manuma kanatti wal arkitanii wal bartan moo durumaanuu walumaan dalagaa kana seentan moo bikka bira wal bartan. La ishiin yogguu nu dhufnu ishiin manuma kana jirti. Aniif ishiin immoo yeroo dhufnu nama beeknurraan dhufne waan ta'eef biirootti wal barree manuma niitii fudhattee teenye biiroon teenye ishiin manumatti nu fudhattee manuma teenye kaza teenye waaqa kadhannaa iyyuu oduu mana tokko nu ga'e jennee jechuudha. Hunduu rifeensa qabanii. Kaza achumaan mana tokko ani dhufee mana kanaa torban sadeen kiyyatti isheen illee dhufte. Kaza achumaan isheen dhufte kan fooqi jirtu immoo duraanuu asirtiyyuu garuu ishiin immoo kan. Ishiin jara noo miti Oromoo miti. Garuu isin hundi keessanuu Oromiyaa keessa shawaadha miti? Oromoo shawaati mi? kuni jimma. Ishiin jimma. Eenyu jimaati? Najuu. Hayyee. Ati hoo? Jara shawaadha sadan. Shawaa bahanu sadanu. Isin beekeen jira jechuudha. Ani fishin Dheengattanii taphannanaan jettanii ture miti eegaa bira dhuftanii ture bar fireendiidha bar fooloo isin deebisee jiraami. eeka. Ni taphanne jettanii bari guyyaa san xiqqishoo biiziin ture dhiifama guzee biraa yoo isin bichaa gizee biraa hin taphattan isiniif wallee isinitti bana sa'a barbaaddan manni kun mana keessanii zanaa fataa jechuu hin dandeessanaa guyyaa san xiqqishoo haasawaa ture san yoo isin bichaa wallee isinii bana ammallee jechuu. Tole. Irra nu godhi fataa jenna nu masmaan qabnu. Madaamin uumaa isin jettu sababa hiyyaa akka dalagaa na reemna. Oomaa rakkatin nu hojii keenya finnee jira amma hojii keenya finnee raawwannaan hin dubbatan isaan. Kiyyamman Anumaas akka zanaa fataa jettaniin fedhaa bar zanaa fataa jaashi jireenya keessanitti isiniifin itti banaayi. Ani cafaru. Jaalataniiti. Kamirra nu goota garuu. Shawaan isinitti banan. Shawaa okay. Isaan lamaantu beeknu nu hin beeknu isaan lamaan kanatu cafara beeka malee nu baay'ee dandeenya. Akkuma beektanitti dabada. Kan